Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo daawwattoota FiB Finfinnee Integrated Broadcasting irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti hima Daniel Tasfaayiti. Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Yeekkaatti kaardii ATM ollaa fayyadamuun birrii 500 fi 80 ol kan baafattee to'atamte. Poolisiin kutaa magaalichaa akka beeksisetti shakkamtuun to'atamte qorannaan irratti geggeeffamaa jira. Mallaqichi kan baafame addeessannaa boggaalaa jalaa yoo ta'u dubartii maallaqa baastee fudhatte waliin hariiroo cimaa qabuyyuu jedhameera. Hariiroo gaarii qabaniinis mana ciisichaa addeessannaa seenuun ATM Zaman Bank lakkoofsa iccitii darbii waliin fudhachuun birrii 500 fi 80 ol baastee fudhatteetti jedha poolisiin buufata naannoo Kotobee. Addeessannaa biyya alaa kan jiraatan ta'uu bakka bu'aan isaanii obbo Warquu Laggasaan ibsaniiru. ATM fudhatanis itti fayyadamanii maallaqa baasii taasisanii hin beekani. Yaa ta'uti maallaqichi baasii ta'uu isaatiin poolisii beeksisaniiru. Akka gabaasa FBC'tti poolisiin baankicha waliin hordoffii taasiseen shakkamtuun Yeekkaatti qabamtee qorannaan irratti geggeeffamaa jira. Uummanni walamantaa keessa rakkoo wal fakkaataaf akka hin saaxilamne of eeggannaan akka taasifamu poolisiin dhaamee jira. FBCtu gabaase. Finfinnee Integrated Trade Manualii naamusa hojjettoota kaampaanichaa irratti leenjii kennuun mariisise. Namoomsaa Dimaasu. Waldaan aksiyoonaa Finfinnee Integrated Trade Manualii naamusa hojjettoota kaampaanichaa haarawaa qophaa'e irratti leenjii kennuun mariiseera. Waldaan aksiyoonichaa dameewwan lama Finfinnee Integrated Broadcasting fi Finfinnee Integrated Farm jedhaman kan of jalatti hammate yoo ta'u, sirna hojjettoonni ittiin gaggeeffaman qopheessuun leenjiin kennameefii jira. Maanajarri waliigalaa Finfinnee Integrated Trade obbo Salamoon Biraanuu manualiin yookaan qajeelfamni hooggansa humna namaa kaampaanichaaf qophaa'e humna namaa akka hin qisaasamnetti sirnaan akka hojiirra ooluu gargaara jedhaniiru. Sa'aatii keenyas kennine beekumsa keenya guutummaatti laannee kaampanii kana mul'ata isaa bakkaan ga'uun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf inni kun baay'ee nu gargaaraa jechuudha. Guiding line inni amma baafannee jirru kuni isa kanaaf baay'ee nu gargaara. Miseensonni boordii Finfinnee Integrated Trade fi hojjettoonni waldaa aksiyoonichaas xiyyeeffannaa hojii gara fuula duraa irratti marii gaggeessanii jiru. Dura ta'an boordii waldaa aksiyoonaa Finfinnee Integrated Trade fi itti gaafatamaan dhimma seeraa waldaa aksiyoonichaa Bolammii Taayee mul'ata guddaa kaampaanichi imaanaan qabatee socho'aa jiru galmaan ga'uudhaaf hojjetaan hundi hamilee haaraan gumaacha irraa eegamu akka baatu dhaamanii jiru. Hojjettoonni keenya guyyaa har'aatii kaatanii bifa haaraadhaan miira haaraadhaanii hojii keessan akka itti fuftaniin carraa kanaan waamicha isinii gochuu barbaada. Jabaattanii hojjechuu qabdu. Hammi isin amma hojjettan kuni kana caalaa deemamuutu qaba. Keessumatti yeroo ammaa keessa jirru kuni yeroo itti baay'ee hojjechuu qabnudha waan ta'eedhaaf haala ammaa caalaa please akka hojjettan miidiyaan keenya kaampaanota keenya promote gochuu keessatti mul'ata keenya hojii keenya kana beeksisuu keessatti abdii guddaa miidiyaa keenya irraa qabna waan ta'eef xiyyeeffannoo keessan gara biizinasii kaampaanii keenyatti naannessuudhaani nu bukkee akka dhaabbattan akka jabaattan isin jechuun barbaada. Sadarkaalee hooggansa kaampaanichaa keessatti ga'een hojii itti gaafatamummaa haaraan kennames ifa ta'ee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroolimmoo Gandawuchaa zoonii Elemaatti lolaa mudateen miidhaan qaqqabe. Lolaa kanaanis sabbootii warraa 66 maatii 438 jala oomishni boqqolloo bunaa fi muuzii lafa hektaara 20 ol irraa misoome manca'eera. Balaan lolaa kun hagayya 2012 galgala sa'a 3 booda hanga sa'a 9tti rooba cimaa roobeen kan mudate. Wajjirri kominikeeshinii aanichaa akka beeksisetti balichi kan mudate zoonii Elemaa garee lamaa keessatti. Miidhaan qaqqabees tilmaama birrii 700 fi 67,300 oliin kan qabu ta'uu wajjirri hooggansa sodaa balaa aanichaa eeree jira. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Dhaddacha Ramaddii Araadaan gaaffii mirgaa wabii obbo Jawaar Mohammad fudhatama dhabsiise. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Dhaddacha Ramaddii Araadaa galma lidataatti dhimma obbo Jawaar Mohammad ilaaleera. Obbo Jawaar beellama kaleessaan abukaattoo tokko waliin mana murtichaatti dhiyaateera. Poolisiin galmee qorannoo dhimma obbo Jawaar xumuruusaa beeksiseera. Qorannoo jalqabaa abbaan alangaa ban irratti naafa dhiyaatu jechuun gaafateera. Abukaattoon obbo Jawaar gamasaan poolisiin qorannoo xumureera ragaan poolisiin dhiyeessee mirga wabii kan hin dhorkine waan ta'eef
mirgi wabii yaa eegamuuf jechuun gaafateera. Manni murtichaa Bojawaar yakka lubbuu balleessuun waan shakkamaniif mirgi wabii hin eeyyamamu jedheera. Haaluma kanaan manni murtichaa mirga wabii gaafatamee kuffisuun galmeen gara mana galmeetti akka deebi'u ajajeera. Paarkii indaastirii hawaasaa keessatti namoonni 100 ol COVID-19tiin qabamanii. Paarkii indaastirii naannoo Sidaamaa magaalaa hawaasaa keessatti argamu keessatti namoonni 100 ol COVID-19 qabamuu Daayirektarri itti aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaa Dr. Mati Mangashaa BBC'tti himaniiru. Qorannoo naannichi guyyoota 12 darbaniif paarkii indaastirii kana keessatti taasiseen hojjettoonni qabamuu isaanii mirkaneesseera jedhe. Sheediiwwan lama keessatti bal'inaan tamsa'ee akka jirullee Dr. Maten BBC'tti himaniiru. Sadarkaa indaastirii kana keessatti weerarichi galuu kan barame guyyoota 12 dura hojjetaan tokko dhukkubsatee kilinika dallaa keessa jiru yoo deemu mallattoo dhukkubichaa agarsiisuun mirkanaa'uu isaan boodadha. Namoonni nama kanaa fi namoota biyya alaatii dhufan biroo waliin tuttuqqaa qaban yoo qorataman namoota 100 caalaa keessatti vaayirasichi argameera. Ammallee namoota tuttuqqaa qabu jedhaman hundumaarraa saamunni fudhatamaa jira. Sheediin hojjettoota 800 ol qabu keessatti bal'inaan tamsa'eera tilmaamni jedhu waan jiruuf hojjetaa hundumaa qorachuuf yaalaa jirras jedhanii jiru. Jiraattonni magaalaa Beerut namoota sababii dho'iinsa torbee dura mudateen lubbuu isaanii dhaban 200 oliif sirna yaadannoo taasisaniiru. Sababa mormii ummataanis lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii Beerutitti dabalaa jiraachuu UN gabaaseera. Mulasaffaa. Jiraattonni Beerut warra dho'insaan miidhaman yaadatan. Jiraattonni magaalaa Beerut namoota sababa dho'insa torbee dura mudateen lubbuu isaanii dhaban 200 oliif sirna yaadannoo taasisaniiru. Jiraattonni kunneen iddoo dho'insi uumametti walitti qabamuun ture azaana yookaan waamicha salaataaf godhamu akkasumas balbala bataskaanaa dhaabbachuun dabalamanii callisaan miidhamtoota kan yaadatan. Kun galgala naannoo sa'aatii 12tti kan raawwate yoo ta'u sa'aatii wal fakkaataa sanatti ture kan amooniyeem naayitireetiin toonii 2750 mana kuusaa buufataatti dho'ee lubbuu galaafate. Keemikaalli kun of eeggannoo gahaa malee achitti kuufamee turuun jiraattota Beerut dheekkamsiise. Mootummaan Libaanoon aangoo gadhiisullee sun jiraattota tasgabbeessuu hin dandeenye. Namoonni dheekkamanii hiriira bahan magaalaa Beerut keessatti halkan sadiif walitti aansuun poolisootaan walitti bu'an. Biyyattiin osoo dho'insi kun hin mudatiin dureeyyuu dinagdeen ishee sababa weerara vaayirasii koronaatiin miidhame namni hedduun hiyyummaa fi beelaaf saaxilamaa ture. Ji'aan Onkoloolessaarraa jalqabee mormitoonni sirna siyaasaa biyyattii kan rakkoo malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii qaba jedhan irratti mormii isaanii dhageessaa turaniiru. Profeesara yuunivarsiitii kan turan muummeen ministeeraa Hassan Diab kan sochii Hezbollah Iraaniin akkasumas namoota mootummaa duraanii aangoo akka gadhiisuu barbaadaniin deeggaramuun amajji darbe aangootti dhufan wixataa kaabinee isaanii fedhii isaaniitiin aangoo akka gadhiisu ibsaniiru. Isaanis dho'insa mudateef itti gaafatamummaa fudhachuu diduun namoota siyaasaa kaanitti quba qabaniiru. Malaammaltummaatiin kan taateen hamaan kun akka mudatu ta'e jedhan nuyi fi jijjiirama fiduus feenu gidduu dallaa jabaa tooftaa badaan eegamutu jira jedhan. Dhaabbanni nyaata addunyaa WFP dhiyeessii biyyaalessaa tasgabbeessuu fi hanqinni nyaataa akka hin jiraanneef qamadii toonii 50,000 gara Beerut akka ergu ibseera. Qamadii tooniin 17,500 torbee lamaan dhufu keessatti Beerut akka ga'us himameera. Hoogganaan eejansichaa David Baasley sababa buufatni Beerut dhiyeessii midhaanii biyyattii 85 of keessatti qabatee ture dho'insichaatii fi torbee lamaa fi walakkaa keessatti Libaanooniin hanqina daabboo ishee mudachuu danda'a jechuun yaaddoo isaanii ibsaniiru. Obbo David akka jedhanitti buufatichi tajaajila yeroo kennuuf torbee lama yookiin ammoo 3 keessatti akka banamu ni amanna jedhaniiru. Dho'insi kunis dhaabbilee fayyaa 15 hospitaalota gurguddoo 3 dabalatee miidhaa gartokkee yookaan ammoo hamaa isaan mudateera. UN dhaabbilee hafan dhukkubsattoota 6,000tti tilmaamaniif gargaarsa kennuu warreen danda'anii fi weerara koronaa vaayirasii to'achuu keessatti hojiilee akka hojjetaniif gargaarsa dabalataa waameera.
Guyyaa dilbataa Liibaanaa keessatti namoonni haaraa 294 COVID-19 qabamaniiru. Kunis biyyattiitti riikardii ta'e galmaa'eera. Balaan tasaa mudate namoonni tarkaanfiiwwan ittisa COVID-19 akka hin eegne godheera. Kunis akka lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabaluuf sababa ta'eera jedhame. Androidiin Google bilbiloota odeeffannoo sochii lafaa mul'isuu danda'an hojjetee gabaaf dhiyeesse. Androidiin Google bilbiloota guutuu addunyaatti sosochii lafaa mudatu odeeffannoo fayyadamtootatti dursee mul'isuun namoonni biliyoonatti lakkaa'amu balaarraa akka baraaraman godhee hojjechuun gabaaf dhiyeesseera. Bulchiinsi Kaalifoorniyaa guyyaa kibxataa teekinooloojii kana fayyadamuun bulchiinsota jiran keessaa kan jalqabaati jedhameera. Teekinooloojiin Google dhiyeesse kun bu'a qabeessa yoo ta'e balaa kana hir'isuuf biyyoota teekinooloojii gadi aanaa qaban kanneen akka Indooneeziyaa fi biyyoota guddinarra jiran keessatti of eeggannicha namoota baay'eef dabarsuu ni danda'a jedhameera. Addunyaa kanarraa taabileetota muraasa dabalatee bilbiloonni biliyoona 2.5 Android Google akka qaban ibsameera. Baayiden michuu dorgommiif dubartii gurraattii Kamala Harris filatan. Gama biraan ammoo pirezidaanti Tiraamp jaala isaanii kan dorgommii isaanii keessatti isaan tumsan Maayik Peensi qabu. Dabalati isaa akka nutti qindaa'eera. Filannoo pirezidaantummaa USA marsaa 46ffaaf qondaalli paartii Riippaabilikaanii Doonaald Tiraampii fi kan paartii Dimokiraatotaa Jooyi Baayiden sadaasa dhufu gaafa bultii 3/2020 walii ba'uuf jiru. Filannoo biyyaalessaa paartilee muummeeyyii Ameerikaa lamaan Dimokiraatii fi Riippaabilikaan gidduutti geggeeffamuu fi qondaaltonni lameen sochii eegalaniiru. Pirezidaanti Tiraamp jaala isaanii kan dorgommii isaanii keessatti isaan tumsan Maayik Peensi qabu. Morkataan isaanii Jooyi Baayiden qondaalli paartii Dimokiraat ammoo Kaalifoorniyaarraa dubartii bifaan gurraacha filataniiru. Kamala Harris hiddaan makaa Indiyaa fi Jamaayikaa yoo taatu bulchiinsa Kaalifoorniyaa bakka bu'uun miseensa seenetiiti. Seenaa dorgommii filannoo USA keessatti dubartiin bifaan gurraachaa fi hidda ishiyaaf Ameerikaa qabdu wayita adda durummaan hirmaattu kun isa jalqabaati. Kamala Harris seneetara jabdu mirgoota dhala namaaf akkaan falmituu yoo taatu tibba darbee wayita mormiin qoodiinsa sanyummaa irratti USA keessatti geggeeffamaa ture damee poolisiif riiformiin akka barbaachisu dirqamsiiftee turte. Pirezidaanti Tiraamp maasaraa mootummaa White House keessatti kaleessa kibxata wayita ibsa gaazexeessootaaf kennan Kamala Harris filannoo koo jalqabaa turte jedhanii turan. Garuu amala nama kanaa jibbanii akka irraa goranis ibsan. Kamala Harris michuu Tiraamp kan ta'an Maayik Peensi waliin ji'a onkololeessa dhufuu gaafa bultii 7/2020 bulchiinsa Utaa magaalaa Salt Lake keessatti wal falmuuf jiru. Seenaa siyaasa USA keessatti hagammaatti dubartoota lama qofaaf carraan pirezidaantiitti aantuu ta'uun dorgomuu kennameef. Saaraa Paaliin bara 2008 Riippaabilikaanotaa fi Geeraaldiin Feraaroo bara 1984 Dimokiraatotaani. Haa ta'u malee lameenuu hin mo'anne. Haguma kanallee dubartoota adiif carraan kenname malee kanneen bifaan kan biraa ta'an carraa akkanaa argatanii hin beekan. Gama kaaniin dubartiin hangammaatti pirezidaantii Ameerikaa taate hin jirtu. Morkataa pirezidaanti Tiraamp kan ta'an qondaalli paartii Dimokiraat Jooyi Baayiden kutannoo fi dandeettii Kamala Harris erga gadi fageenyaan qoratanii booda itti aantuu isaanii taatee akka dorgomtuuf afeeruu himan. Dubartii umurii ganna 55 kan taate Kamala Harris bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa Oakland keessatti maatii godaantota ta'an haadha Indiyaanaa fi abbaa Jamaayikaa irraa dhalatte. Kamala Harris kana dura Jooyi Baayiden qeeqaa kan turtee fi kabaja dhowwataa kan turteedha kan jedhan pirezidaanti Tiraamp nama akkasii filachuun kabaja ofii gadi buusuudha jedhanii jiru. BBCtu gabaase. Let's talk about the Joe we know. I'm going to tell you, I am so proud to endorse Joe Biden to be the next president in the United States. I believe in Joe. Odeeffannoo gama ispoortiitiin tapha gulaallii nuusaa xumura kaleessa galgala taphatamaniin Shakhtar Donetsk fi Saavilaan walakkaa xumuraatiif darban.
Seeviyaan Wolves 1-0 injifachuun walakkaa xumuraaf ga'uu isaa mirkaneeffateera. Taphicha irratti Wolves hamtoom rukuttaa dabbii argatus osoo ittiin fayyadamin hafeera. Seeviyaan marsaa xumuraaf darbuuf yeroo itti aanu Manchester United waliin morkata. Seevilaan yeroo 5 gonfoo liigii Awurooppaa kaawwateera. Oduma wal fakkaatuun eda galgala Shakhtar Donetskiin Basel 4-1 injifateera. Shakhtar marsaa xumuraaf darbuuf dhufu Inter Milan waliin ni morkata jedhameetu eegama. Europa League at the end of the night. Stay exactly where you are. Kick off and that man in action. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota FiB oduu keenya yeroo kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Waliin turuu keessaniif ulfaadhaa. Daniel Tasfaayiti. Nagaatti.